Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show. Kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isiniif dhiyaatu. Har'aan tanagaa ayyaana Irreechaati. Baga ittiin isiniin ga'een isiniin jaa bakka jirtan maratti ayyaanni kun kan jaalalaa fi kan nagaa akka isiniif ta'uun hawwa. Ayyaanuma Irreecha kanaa hora Arsadiitti kan kabajamu magaalaa Bishoftuttis baga ittiin isiniin ga'een isiniin jechuun barbaada. Qophiin keenyaarraa bifa addaatiin ayyaanuma Irreechaa kanarratti xiyyeeffachuu baatullee keessummaa keenya wajjin turtii taasisnuun miiruma ayyaana kana wal qabatee isin hundinii bakka jirtan maratti ayyaanni kun kan nagaa akka isiniif ta'u hawwina an qopheessuun sagantaa kana har'a ishee tarrafafaajjiiti. Keessummaan kiyyaa har'aa ammoo nama isin baay'ee jaallatan hedduu dinqisiifatan keessumattu immoo labata Asbahaa kanarratti TikTok irratti diraamaawwan sitkoomii tiyaatirii kana malees abbaa ogummaa hedduudha isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira hanga maayyii sagantaa keenyatti turtii gaariin isiniif. Ijoollee akkam jirtu? Hai Jirtu? Shaangisa Akkam? Abba Shaangisa akkam jirtu? Jirtaadha tu? Naguma? Nagaa keetti? Fayyaa keessanii? Waalis. Yaaboo nagayumaa? Jirra boo akkam? Baga nagaan dhuftan nooraa Baga nagaan na eegdan. Taa'uree? Eessaa as baatan Hai. Kettiga mana keessan kana dhuftu malee naan jettani mana keessan kana kootu naan jettani. Eegaa birraan baree wal arguu qabna janneeti haa. Eeyyen kaa gidee kaa birraan baree firri wal gaafachuu waanuma jiru. Dhugaadha na'am. Anis kaa kanatti ammas hin gaafachuu dhufe. Gammachuu guddaan dhaga'ama gaaf karaa fagoo san qaxxaamurtanii as istiidiyoo Maayaatti argamu keessaniin hedduutu akkanatti tolee jira. Maatii waatiin firaa fi aanteen hundi nagayuma qabaami. Nagaadhaa ta'u. Naguma hundi isaaniitti waaqatu. Hundi ollaa keessan wajjinis. Naguma isaaniitti isin jedha hunduugaa. Kaduu kanatti silaalti daa'imti teenya ganamaa galgala amma gizee mana gale. Tole. Amma gatteenyaan. Hayyee. Maayaa shoo jetti daa'imti bakka amma Ajaa'iba. goggoman gattaaye. Haya. Anuu ka bare bakka ka torban inni silaalatti hin jedhaan bakka gaaf tokko koottuu dhuftu malee naan jennaananii. Tole. Ka'ee tooka tittiradheetuma si bira dhufe ayyaana Irreechaa kana suma biratti ka haasa'eetuma kakkabajee deemee dheetan. Aboo yaaboo hedduu takka galatooma ulfaadhaan isiniin ja'a. Haa ta'u. Anis baay'ee takkaan isin dinqisifadha. Ana qofaa miti daawwattoonni Maayaa Shoo illee hedduu takka isin dinqisifatanii. Hedduu takka bareedaadha gaa walqunnama gaariin isiniin ja'a. Haa ta'u. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Akkuma na agartanitti gaarraan tana nama baay'ee dinqisifadhuu fi isinillee hedduu takka jaallatan jee kan inni itti abdadhu. Obbo Shaangisaa wajjin as istiidiyoo Maayaatti wal agarreeti kan jirru turtiin keenya ammallee itti fufaa. Hanga gammachuu guddaan natti dhaga'ame duraanuu isiniif ibseetiin jira. Baga ittiin isin ga'e har'aan tanagaa Irreecha hora Finfinnee kabajneeti. Borummoo hora Arsadiitti itti fufaa magaalaa Bishoftu jechuudha. Gamanumaan isinis daawwattoota keenyaanis baga nagayaan isiniin ga'e. Ayyaanni kun kan nagaa fi kan jaalalaa isiniif haa ta'uun isin ja'anii. Hayyee Shaangisaan mee ani maquma kanarraa yoon ka'e. Shawaa qofa bituun kun akkamiree? Lakki maqaan kaayi maqaan amma maal seete Shawaangizaa jechuun kuni. Eenyumatti isiniif moggaaseen jeebar maqaa kana? Shawaangizaa birruudha ka. Akkasii. Shawaangizaa birruu gizaa jedhama abbaan kiyya amma. Tole. Akaakayyuun kijja birruu gizaati. Hayyee. Shawaangizaa birruuti amma walumaa galatti gaafa yaamtu. Ka maqaa kiyya moggaasni kaasaa ka qabeenya guddaa qaba shawaa kana keessa. Tole. Amma Inxooxxoo akkatti qarree Inxooxxoo gadda barraani. Tole. Mana abbichuu beektaa? Mana abbichuuti kaasee gammachi. Fiichee gama ceetee warra soddaatitti ceetutti lafti madadaan kiyya. Amma kana kun kan eenyuti hojjetteen Shawaangizaati siin jedha. Lafti kiyya gaala kaawwamee dhuruumuu birruunis duri lafa xiqqaan kenneen duune. Kasi siin jedha kaadhato. Suma qofatu hunduma dhuunfatee moo obboleeyyan kee wajjin waliin qabdamee? Lakki jiru kaati yaa obboleewwan baay'eetu jiru. Lafa faatuun akka kiyyaa kana anzammantee moti gurgurtee fitte malee amma jirti daa'imtan wajjin lafa guddaa fudhatte lafti amma lafti keenyan dhumu maali
abalu jenna keenya lafti abbaa fee qota. Alagaanuu hin qota lafa keenya. Dhugaadha. Malee keenya lafa obboleewwan keetiin akkana waliin hin jennu hadhato waliin hin jennu. Dhugaadha ajaa'iba. Obbo Shawangizaan immoo nama hedduutu mooraa isaanii keessa galaan dhaga'e. Warra kana hunda immoo wal dandeessanii obsa godhatanii bulchuun kun dhiiroo naman dhibuu hin jeebar. Oromoon ka maal jedhaseetti Oromoon hammataadha ture. Aadaa sunuu eessaa dhufe reegaa eeganammanne Oromoon eeganammanne mana Shawangizaatitti ka ammaan na bira jiraatu beerbeera sabii jedhamu kana madadaan na biratti galatte hin jedha. Beerbeera sabii hundan na biratti gala. Haaya. Amma maalirra jirtarree? Amma maalirra jira amma ka azmaraan gaatis jirti ka amma ideen ka amma idee azmaraati. Isumarra jirra ka amma ka hojumarra jirra. Irreessa kanaaf akka miree qophooftanii amma? Irreessa Oromoon hin irreeffata nurree hin irreeffanna kaa'ee. Akkami asumatti dhuftanii irreeffattu moo naannoo sanis numa jirti? Jeerabboo keenyas ka malkaama goriitti irreeffanna nuyi. Malkaama gorii an Finfinnee kanas hin dhufna horaa Finfinnee kanas hin dhufna. Harsadiis immoo hin dhufna ka amma akkuma sibira baay'ee nachuman naqata. Mee umrii keessan kanaan maal barattamme jiruun tun maal isin barsiifte? Jiruun qamaan baay'ee nama barsiisti yaadatu maala sitti maamotii jaalala nama barsiisti wal kabajuu nama barsiisti walii yaaduu nama barsiisti waan baay'ee nama barsiisti kaa jireenyi maala sitti maadhatu. Qeerrummaa fi amma namni qeerroo ta'eeti achi fuudhee gara jaarrummaatti deemaa mitire. Amma isin umrii sanirratti hin jirtanii. Gisee wal bira qabdamme maaltu isinitti dhagaa maal faa yaadattan? Egaa durii maala sitti maamotii wadaajii faa qabannu saa gisee dargaggummaa kana. Tole gobee faa. Gobee kanas gaa birraa gobee kanas gisee masqalli ga'e. Gobee kanas hin jenna akka du'aa kanatti jenna ijoollee mandaraa wajjin wal yaamnee gobee kana hin jenna. Amma immoo wadaajii sin qabanna immoo gisee xinqannis fuulduratti hin dhufaa ture. Inqata kanarrattis wadaajii qaban abeeta na yaadachiiste adatu ati taatu. Mee gobee nu yaadachiisaa mee amma ta'e? Laakki gobee ka. Sagalee dhumaan. Inni raaffanne ka gobee amma raaffanne dur ka. Gobee hoggaa jennu gaa dur maala sitti man. Idee ijoollummaa sani gobee kana akka duraatti jenna. Maala sitti maamate dhiisi gaa. Hayyee mee amma gaa waan dhaammatanii qabdanii mee obbo Shawangizaanii karaa dheeraa kana imalanii dhufanii gaafa sagantaa maayashoo irratti dhiyaatan. Mooma dhaammachuu qabanii mitire? Naan dhaama bokka duraatti tasii dhaama ergaa guddaan dhaama. Ergaan kiyya kaa'e. Amma wanni fokkisaan tokko uummatuma keenya kana keessatti wannan taane tokkotu jira amma walii kinu amma nuu Oromoon danda'aadha jedhanii ani kinu aadaa san mana kiyya keessatti agarsiisan jira. Amma gaafa gadi baatu immoo keenya kun wal dadhabaa jira Oromoon keenya wal dadhabaa jira. Lagaan ol qooda asiin ol qooda amma waan kana dhiisadha nuu dhiisnee akkuma kinu duraanii Oromoon danda'aadha jedhamu sanitti wal dandeenye wal kabajnee wal jaalannee too baratana dabarra. Dabarree immoo tokkummaadhaan ammas immoo tokko taane immoo akka addunyaan hundinuu mirkaneessee akka nu masakkarutti haasofnaan jedha kaa Oromoo kiyya hundi keessanuu sinan jaalladha. Hayyee hedduutu akka galatoomaa dhugaa obbo Shawangizaadha as istiidiyoo kiyyatti argamuudhaan na daawwachuu keessanii fi na gaafachuu keessaniif birraan baritee bagatti isin ga'e ayyaana irreessaa kanallee sila anumatu isin bira dhufu qaballeedha. Isin tunarraa hangafa. Gaaruma ka haa ta'u meegaa. Anis bunan isiniif danfisuu barbaada ayyaanalleedha. Xiqqashoo har'a galfannee buna dhuydanii
haa ta'u Amma maal isiniif fakkaata ree? haa ta'u bunallee nan dhugaa ammasuma gaafachuun dhufe Ayyee. namitti takkana rakkisti qa'eetti kaakin danda'eetuma jiraadha siin hin jenneere Eeyyeen. barbireedhan takka jirti amma ootana horii kaloo hormaatitti naqxee tootana naannoo hojjisiisaa jirti mee ishii ilaaleetuma sitti deebi'e. Adaraa keessan otoo bunaan dhugiin. Naan gaddeellam talatu. Eegaa kabajamtoota daawwattoota Mayaa Show ammaan tana immoo akkuma nu agartanitti obbo Shawaangizaa gara naafiyaata addunyaatti deebineeti jirra jechuudha. Shawaangizaan isin hedduutu akka TikTok irraa sitkoom irratti agartanii dargaggoo hangana hawutu kaaraaktarii guddaa san dalagaa jechuudha. Kanaafuu amma walitti deemee jirra haa inni gana gaafadhuun wal barreessa irratti daawwattoota Mayaa Show wajjin. Ayyee naafiyaada addunyaan jedhama. Taatoo fiilmii fi tiiktookkaraan na beeku namoonni baay'een isaanii tiiktookidhaan na beeku. Ani taatoo fiilmii barreessaa fiilmii akkasumas immoo ogeessaa kaameeraa fi editaraadha. Ogeessa kaameeraa qofaallee miti ani immoo akkan odeeffadhee fi ogeessa tiyaatiriilleedha. Yaa. Ni irraanfattee miti namni hedduun ni namni irraanfatteeti. Yaa aktiingii ani walumatti hin qaba kaama gaafa. Aktiingii waan hojjedhuuf aktiingii irratti gaafan hojjedhu tiyaatira fiilmii akkas jedheen qoodeen beeku garuu namoonni kan ittiin na beekan bal'inaan kan ittiin na beekan gaafan ani miidiyaa irratti dhufee anan ibsu jechuudha. Malee keessattuu ani hojjedhu tiyaatiraadha. Nuti immoo hojiin keenya nama karaa ittiin beekamne kanillee wal beeksisuudha waan ta'eef ogeessa jechuun nama ogummaa saniin baratee waa qabu yookaan tooftaalee waan ittiin dalagu san nama qabutu ogeessa jaamas waan ta'eef so naafiyaad ogeessallee akka ta'e asumaan akka bartaniin barbaada. Dhugi buna dhugiiti haasoo keenya itti fufnaa naafiyaad wajjin jechuudha. Ayyee. Tole galatoom. Ayyaana haarree. Wargoo keenyaan hedduutu akkanatti tolee jira. Anallee natti tolee jira simbira istiidiyoo keessan dhufuuf kiyyaan jechuudha. Ayyaanni irreechaa. Ayyaana irreechaa istiidiyoo keessanitti si waliin haasaa taphachaa dabarsuu kiyyaaf hedduu natti tolee jira jechuudha. Galatoomi. Amma gara naafiyaatitti deebinee bire. Amma naafiyaad ta'een jira jechuudha. Shawaangizaa warraa naafiyaaditti deebi'ee jira. Kanumarraa eegalla naafiyaadii fi shawaangizaan garaagarummaan isaan jidduu jiru umriidhaanillee eenyummaanillee garaagarummaa hedduutu jidduu isaanii jira. Ati akkamitti ibsita? Ka'anii kaaraaktarii Shawaangizaa jedhamu kana nama guddaadha nama beekadha. Isaanirra darbeemuu nama abbaa qabeenyaa keessattuu karaa keenya kanatti karaakteriin akkanaa baramaadha si galee teoranaan itti dhaladhe irratti. Karaakteriin akkanaa kun baramaadha nama guddaadha abbaa qabeenyaadha. Namootni hin jaalatu innis immoo nama hin jaalata nama hin kabajaa hin gorsaa hin barsiisaa nama akkasiiti jechuudha gama tiiktookitiin kana fide. Keessattuu hojii namicha kana karaakterii Shawaangizaa jedhamu kana isteejii irratti yeroo baay'ee ittiin hojjechaa ture jechuudha. Namoonni baay'een isteejii irratti gaafan ittiin hojjedhu na beekan. Tiyaatira dhedheeraa isteejii irratti ittiin hojjedheen jira jechuudha. Gamasiin gara tiiktookitti fide jechuudha. Okay. Yoomi sila kana kadalagu eegalte? Shawaangizaa moo normaalii aktiinguma kana yoo? Shawaangizaan yoom dhufe gara naafiyaaditti yoom dhufe inje? Yoom wal agartan? Akkuma siin jedhe isteejii irratti xiqqoo tureera gara waggaa lamaa hin ta'a. Isteejii irratti kan inni Shawaangizaadha. Shawaangizaa osoo hin taane maqaan isaa achirratti nama biraati. Iskiriptiin barreeffamee fi kaaraakterii nama biraatiin hojjechaa ture jechuudha. Anatu immoo abdeet godhetan immoo kaaraakterii san tiiktookiidhaan iskiriptii akkasii nama seenaa akkasii qabu godhee gama tiiktookitiin aktiingiidhaan fide jechuudha. Fooyyeessitee dabalee. Fooyyessee gama tiiktookitiin barumsa ittiin dabarsaa aktiingii koos immoo parfoom ittiin godheetan gama tiiktookitiin fide jechuudha. Gama tiiktookiitti kanan fide yoo baay'ate ji'a 3 caalu. Akka sagantaan kun darbutti guyyaa irraa kanatti jechuudha ji'a 3 yoo baay'ate jechuudha. Amma tiiktookii san irrattis dhugi buna dhugi.
hordoftoota hedduudha kan qabdu yaadota yookaan koomentiiwwan achirra haaniis ani dubbisaatiin ture. Hedduu nama ajaa'iba hundarraa kan natti tole garuu amaloota sabaa fi sablammoota yookaan immoo ibsama isaanii garagara jiru kana mooraa tokko keessatti fiddee sannuu akkatti jaalalaan riyaalistik haala qabatama jiru wajji wal qabsiistee haalli ittiin daleedu isaantu hedduu takka namatti tola. Namoonni maal siin jaamee gisee amma tarii qaamaan illee hunguun ifisee argan. Qaamaan gaafa argan nan beekan. Siin beekan. Hundiyyuu nan beeku garuu immoo amma waan dhugaa lafa jiruudha nannaan dabarsaa jiru jechuudha amma aktiingiidhaan namoota mana keessa mana Shawangizaa keessa jiraatan sana kaaraakteriidhaan godhee sabaaf sablammoota bal'inaan Oromiyaa keessa jiraatan. Kana jechuun qa'ee Shawangizaa jechuun already kana asitti present gochuun irraan eegamu hin beekan. Symbolizationidha fakkeenya. Namni hin beeka. San jechuun ani Shawangizaa bakka namni Shawangizaa jedhamu sun nama galeef Oromiyaa jechuudha. Naagalee. Sanidha. Namoonni achi keessatti jiraatan sun immoo akkamitti namni sun isaan danda'ee jiraata. Akkamitti hin jibbu agartee taanaan Shawangizaan jibba isaanii hin qabu. Hin qabu. Jibba isaanii hin qabu jaalalaan jiraachisa. Irra darbee iyyuu immoo soddaa isaaniiti. Exactly. Sana jechuun faaktii jirudha dhugaa lafa jiruun ani kaaraakteraan teechisee ummata barsiisanii jira jechuudha. San keessatti Shamsuun jira agartee taanaan Shamsuun qe'ee san keessa jiraata. Abbaan fi osoo wallolee garagalee ilaalu jechuudha. Hojii isaa qofa hojjeta. Achi keessatti isaanii walii galee. Gabra Agos kan jedhamu jira. Gabra Agosis namuttuyyuu hin bu'u. Achi keessatti jiraata. Qe'ee san keessatti jaalalaan hunda waliinuu hin jiraatu jechuudha. Kana qofa mati amma gaaf tokko gaafa nani TikTokii itti viidiyoo itti hojjedhu. Shawangizaa keessaa baasee iyyuu immoo Hagosii fi Ambarbiree wal faana TikTokii nan hojjisiisa. Isa immoo karaa bahaa dhiyaa kanarra jiru. Dabuuf keessaa immoo Deettamoo kan jedhamuu fi Shamsuus wal faana nan hojjisiisa. Kana jechuun hagamna saboonni wal danda'anii waliin jiraatu kan jedhu san ittiin calaqqisiisuuf jechuudha. Hedduu takka namatti tola argeetiin jira. Mee isaan keessaa warra kireeffattoota lamaan tokko mee nu yaadachiisi daawwattootaaf irra kaayuuf. Kireeffattoota lamaan keessaa namoonni baay'inaan kan jaalatan Ambarbiree jaalata. Ambarbiree hin jaalatu Hagosis hin jaalatu. Mee Ambarbiree fi Hagos waliin nuuf hidhime. Anilleen hedduun jaallatamee ta'a jarrasa. Kam jaallattaati? Jarreen lamaan naaf ta'an gisee wal dhaban faanatti tola beektaa. Ready wal dhabu gaafa wal dhabu. Jechuun fakkaattiiwwan isaantu haalli ittiin ibsaman hedduu takka na ajaa'iba beektaa. Yeroo baay'ee ashmuurii walitti dubbatu. Jarri lamaanuu kan wal bira ta'anii mana farsoottis wal argatu. Gaafa mana farsootti wal argatanii maal waliin jedhu waa'uma qa'ee taasa'u. Waa'uma qa'ee Shawangizaa jechuudha. Antu ቤት ነው ዛሬ ደግሞ እሳቸው ቤት የሉም እንዴ ልቡ ብለን መጥተህ እዚህ ጠጣህ ጠላለ ጠጣኔ የመጣው አሁን እኮ እሳቸው እዚህ ቢኖሩ እንደው ፊትን እንዲፍጥጥ አርጋታኝ ነው ዋይ አንተ ሰውዬ ነግሬ አለው ዝም ብለህ ነገር አትፈልገኝ በቃ እንዴ ድፍን እንዳላደርግ ለዚህ ልድፈነው እንዴ Jaalatu gaa. Mooraa nama keessatti isaan lama walloolanii bara ajaa'iba. Hagosi yeroo baay'ee hin dhaa namicha. Hin dhaa akka maleettidha. Sun afaanumaan qofa itti fokkara malee. Isaan amma namoota hedduutu gaa kaaraakteriiwwan hedduutu mooraa Shawangizaa san keessa seenaa. Naaf yaaditu gaa qe'ee sana uumeef. Abbaan qe'eedha Shawangizaadha. Shawangizaadha naaf yaaddu qe'ee san uume. Akkasitti akkanaaf galutti. Kireetaricha yaadaa. Yaada san namni uume naaf yaaddi. Naaf yaaduma amma na wajjin jiru kanaa jechuudha. Akka daawwataatti ala teessee akkuma keenya kanatti jechuudha.
ala teessee hoggaan fi isaan kana ilaaltu hamtu si ajaa'ibame. Ifi isaan hundeeti hogguun fi ilaaltu hamtu si ajaa'iba. Gaaf tokko viidiyoowwan ani poosti godhu jechuudha. An barbaree baay'ee hedduu keessa'uu kaaraakteriin ani natti tolee hojjedhu kaaraakterii an barbaree fi shawaan gizaadha. Isaan lamaan irratti jechuudha bal'ina kana hojjedhu. An barbareen yeroo baay'ee viidiyoon gaafa viidiyoo isaa dalagu improoviin godha. Yaaduun nuunaa dhufu waan isaan beeku gaafa an barbaree uffatuma an barbareen uffatu sana of uffadhe. Yaaduun nu kireet naa ta'u ofii isaaniitiin dhufu. Gaafsan immoo nanu jedha. Deebii immoo haasawaa an barbareetiif deebii immoo shawaan gizaadhaan yookaan immoo jiraata achi keessa jiraatu tokkoon immoo isaafis improovii uumee waliin hojjetu jechuudha. Mee amma haa jennuti an barbareenii fi shawaan gizaan irreessa deemanaa jiran. Maal waan jaansi fakkaata waliin wal qabatanii? An barbaree fi shawaan gizaan irreessa deemanii. Irreessa deemanii? Dubbiin irree waan deemanii mati fakkaatu garuu adeemame. Adeemame? Geessine? Adeeman. Osoo deemanii garuu in ulfaata xiqqoo akkamsiiti. Jarri yeroo baay'ee ayyaana kana hin fedhan jechuun waan biraatitti yaadu. Sana waan ta'eefu maal jedhee si ibsu. An barbareen obbo Shawaan Gizaanii soddaa isaatii mitire an barbareen kun. Soddaadha. Hommee ni deemnan dhidheena sin affeeraa aadaa hayya jee haa affeeru haa. Ersoo hiduun jeenee xinqatu namee hedu haalee hiduun jeenaan. Ezzaa xinqatee jee ezzaa taabotu gaa sabaleen taratchee mimmallas ishaalanyaan ersoo hiduu jedhaan. Waan namaarreetti hin deebisu. Shawaan Gizaan irree kootti hin deemna osoo jedheeni. An barbir jedhaan. Mee koottu har'a wajjin irreecha buuna. Wanti asii gadi asii fachi si kaachisu kun sirraa kaa koottu irreeffadhu ayyaana waaquma si uume kana galateeffadhu jedhee yaama. Innummaa daa'imna ersoo hiduu ezzaa xinqat si darsa xinqatee daadlo jedhaan. Zaalee abran እንሄዳለን እርሶም ይመጣሉ እዛ አብረን እንሄዳለን አየ አንዴ መሬ ዋንጀን እንዲፈከት አየ kabajamtoota daawwattoota maayashaw kan daawwachaa jirtan sagantaa maatii sagantaan kun walta'insa multiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jiru harraga ayyaana irreechaatii hundi keessanuu bakka jirtan maratti baga nagaan geessaniin isiniin ja'a bormoo ayyaana irreechuma kana hora arsadii magaalaa Bishooftuutti kabajamuuf baga jala bultiidhaan isiniin ga'een isiniin ja'a qopheessan sagantaa kanaa Rashid Taraffaa jiiti keessummaan kiyya Raamoo tiktookaraa taadhaa script writeridha kana malees abbaa ogummaa danuu yoo hin je'een itti hin baay'atuun ja'a dargaggoo naafiyaatti addunyaatu na waliin as studio maayaatti argama. Ayyaanni kun kan nagaa fi kan jaalalaa akka isiniif ta'uun hawwaa sagantaa keenya sponsor gochuu warri barbaadan toora bilbila keenyaan qunnamuu dandeessanii 0917769314 YouTube Maya TV show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a sagantaan keenya ammallee itti fufaa nu faana ta'an affirraa kiyya. Ayyeeka. Ayyee. Naafiyaatiin mee nama akkamiiti? Akka naafiyaatitti namni hedduun Shawaan Gizaa beeka waan ta'eef. Naafiyaadiin akka naafiyaaditti isuma amma argaa jirtan kanaadha. Dargaggeessadha. Umriidhaan isaa gasiin deemine akkuma nan argan shankaattadha qallaadha. Shankaattadha hin jirne. Kasiidha amalli kiyya immoo nama jaalata akkuma Shawaan Gizaa san isumarraa inni fudhadhee jechuun nan danda'a. Hedduu takka bareedaadha. Osuma haasawaa keenya irratti naannoo sulultaadha dhaloonni kee. Magaalaa sulultaa jechuudha. Dhaloota magaalaa sulultaa osoo hin taane sulultaa miti ani kanan dhaladhee guddadhe Jidda. Jidda. Oromoo isaanii garuu. Jidda jechuun Salaaleedha. Shawaadha. Jiddattan dhaladhee kanan guddadhe immoo magaalaa Caancoo. Sulultaa aanaa sulultaati amma godina Shawaa kaabaa ta'ee jira natti fakkaate hin beeku akkasi. Barumsaanillee tiyaatirii kana gabbifatee jirtaan dhaga'e. Barumsa tiyaatiraal aartiidhaan eebbifamtee jirta.
Barachuun kiyya gumaacha naa godhee jira jettee yaadda? Sirriitti malee. Sirriitti akkan cimee teeknikaalii hojii aartii kana teeknikaaliidhaan akkan gara fuulduraatti qajeelchu na taasisee jira. Kennaan akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Kennaan jira, fedhiin jira. Fedhii jechuun aartii kana keessa akkan turu kan na taasise waggaa 8 ol natti fudhateera aartii kana irratti erga hojjechuu eegalee jechuudha. Kana jechuun osoo abdii hin kutatin abdiidhaan hojii kana irratti turuun kiyya tokkoffaan fedhiidha. Fedhii kiyya immoo barumsaan deeggaree akkanatti kinoo haala kanaan uummata kiyyattiin bohaarsaa itti barsiisan jiran jedha. Gara fuulduraattis immoo amma beeke hin jedhu ilmi namaa beeka ofiin hin jedhu jechuun daran kana caalu immoo beekumsa kiyya cimsaa wantan hin beekne jiraachuu danda'a. Sigalee baratteef qofa beekadha jechuun in ulfaata. Wantan hin beekne immoo warra beekan irraa gaafadhee isaan waliin immoo gara fuulduraatti hojii kiyya cimsee uummata kiyya bohaarsaa bashannansiisaa barsiisuun barbaada. Hedduu bareedaadha. So turtii ganna 8 kana keessatti naaf yaad maal baratame? Artuma kana keessatti ifooyyeessee jee yaadamoo? Yaa fooyyeessee jedheen. Waantuma hojjechaa jirtu kana maaliif irratti agarte? Waan baay'ee argeera amma erganni dursa ka'umsi ijoolleen aartii ka'umsi isaanii dursa gandarraa aartii kan eegalan ganda jechuun qabalee irratti gareedhaan walitti sassaabamaniiti aartii kan eegalan sana boodadha barumsaan akkasitti kan fidaa dhufan jechuudha. Anis immoo ka'umsa kiyyarraa bakkuma itti eegale magaalaa Caancoo tirraa kaasee hangan baradheetu eebbifamee hojii fiilmiitti seenee akkasitti immoo uummata biratti bahuutti jechuudha. Waan baay'ee jijjiirama baay'ee argee jira inni fudhadha. Turtii kana keessatti dhiiroo aartii kanaanuu maaltu waliin na fide osoo hin dhiisee fa'aa jettee guyyaa itti fattee abdii kutattee jira? Jiree yeroo baay'ee. Yoomi guyyaan san? Yoomseeti dhiiruma kana ji'a 3 dura osoo inni tiiktookii hin eegalan. Osoo tiiktookii kana hin eegalin dursa akkuma siin jedhe isteejii irratti hojjedha. Isteejii tokko irratti hin deemtaa hin hojjetta. Hoo baay'ate qarshii 2,000 fudhattee deemte jechuudha. Stand-up comedy jechuudha. Hojjette 2,000 fudhattee deemta. Sun immoo yeroo hunda hin dhufa sii galee ture yookaan ji'a 2 yookaan ji'a 3 isteejiin tokko dhufa. Sanaan ala production one day jedhamu waliin hojjechaa ture. Isa waliin immoo gaafa baatee hojjettu muuziqaawwan kilippiiwwan adda addaa hin hojjeta. Isa faana immoo wanta argameennis waan sheernu wajjaa ana qofaa mootii ijoollee baay'ee of jalatti qabatee aartii irratti akka abdii hin kunne sigalee inni itti argatee itti fayyadamaa ta'ee osoo hin taane hojii hojjetu saniin ijoolleen baay'een aartii keessa jiran akka abdii hin kunne of jalatti qabee ana biratti kuutaa ana waliin hojjedha jedhee waan argaturraa nuuf sheer gochaa amma hammaa nu tursiisee gaafa dhuma ji'a 3 dura akkuma tiiktookii eegalee wanti na mudate. Isumatti anime baay'ee hin beeka Alex jedhama waan film production manaajara. Alex jedheen ani bara kana bara 2015 aartii kana irratti success ta'uu baannaan nan dhiisa bakka. Humaa hin hojjedhu hojii dhuunfaa kiyyan eegalaan jedheen. Bara dabree jechuun amma 2015. Amma 16 seenneerra. Nan dhiisa bakka wanta bu'aa wanta na kaasu kan immoo wanta millata kiyya natti agarsiisu yoon arguu baadhe nan dhiisaan jedheen. Hojii baay'ee eegalleerra. Isa waliin fiilmii hojjedheen jira. Fiilmii sunis akkuma jirutti uummata bira gahee jira garuu bu'aa itti argachaa waan jiraanne immoo xiqqoo nama rakkisa siigalee aartii kana keessatti ammas argadhee jechaan jiru siigalee garuu gara fuulduraatti abdii qabda. Wanna tokko nan uuma jedhee abdii waan an qabuufu daran itti cimeen hojjedha jedhee yaada. Saanidha itti meetan tiiktookii kana immoo dursa na gorsaa turan ijoolleen hiriyoonni kiyya. Maaf tiiktookii ni eegale naan jedhu. Lakki tiiktookii ani akkamittan eegala maal godheen eegalaan jedhaan. Lipsingii hojjedhu sirba maal kana hojjedhu yeroo ammaa tiiktookii irratti namni hin beekamu. Lakkiin hojjedhu jedheetan dhiise. Isaan irra sirba durii kana si barbaannaa isarratti lipsingii hojjedhu namni si abaru asumaan akkasitti fuftanaa jennaan inni hojjedhu jedheen. Guyyaa tokko hiriyaa kiyya Taamiraat jedhama. Aktiingiidhaan wanna gabaabduu ishii hojjenne waa'uma abbaa qabeenyaa kana dursa viidiyoon hojjedhe nan yaadadha. Abbaa qabeenyaa shawaa kan jedhu tokko hojjedheen
viral videoon sun kuma 40 moo maal laalla. Yaa kuma 400. Kan dursaa guyyaa tokko keessatti kuma 40 amma baay'ee ilaalame. Amma baay'ee ilaalame. Guyyaa san guyyaa tokko keessatti hagas ilaalame. Viidiyoo gallakkisee footoo maal kan gallakkisa 200 darbu. Waaw viidiyoon kun deemeera naan jedhe. Maaf akkanumatti kaaraakterii kanarra hin deebine naan jennaan amma sirra deebi'ee yaada create godhe. Create naan godhu kaaraakteriin stage irratti hojjedhu san maafan asitti finneedhe ta'e yaada jechuudha. Yaadota san immoo skriiptiiwwan adda addaa teechisuu eegale jechuudha. Kana jennee haala saniin tiiktookidhaan namoota biratti fudhatama fudhachaa dhufee yaadni kiyyas immoo ergaan itti dabarsus immoo jabaachaa waan dhufeef haala saniin jechuudha tiiktook irratti haga ammaa kan dhufne abdii kuteera yeroo baay'ee kuteera. Garuu kutee keessaan baane si galee aartiin waan salphaa miti nama hin gadlakkisu. Ayyaanni isaa sin dhiisu. Sin dhiisu ulfaataadha. Ayyaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kun sagantaa Maayaati kan daawwachaa jirtanis guyyaan har'aa immoo jala bultii ayyaana irreessaa horaa Arsadii fi ganama kana immoo ayyaana irreessaa malkaa Finfinnee magaalaa Finfinneetti kabajnee kan jirru. Irra deebuudhaan ammas bagattiin isin geenye isin jechuudhaan barbaadan qopheessuun sagantaa kanaa Rasheet Rafaajiiti. Keessummaan kiyyaarraa immoo dargaggoo Naafiyaad Addunyaati. TikTok irratti, YouTube irratti keessumattuu sitkoomii wal qabatee hedduu akka qabeetanii shawaan gizaatuun wajjin jira jechuudha. Turtiin teessan ammallee nufaana haa ta'u naafirraa hayya. Hayyee amma TikTokiin kun duraan toora jalqabaa sanii waan biraatiin beekama magaala biraatu irra oofamaa ture jechuudha. Keessumattuu biyya keenyatti yoo dhufne ammaan tana ammoo fooyya'insa guddaa waan bareedaan irratti arguu jiraan namni waan gaariidhaaf itti fayyadamuu jira jechuudha. Ittiin barsiisaa karaa fayyaa barnootaan waa hedduudhaan itti oofamaa jira waan ta'eef kun hedduu takka bareedaadha. Miidiyaan hawaasa kamiyyuu waan gaariidhaaf yoo oolee bu'aa isaatu irraa caala jedhee waan hin amanuuf. Namoota san keessa ammoo atis tokko jeetii yaada. Keessumattuu yaada ati dabarfachuu barbaaddu san diraamaataayiz gootee dhaleessuu jirta waan ta'eef kun cimina guddaadha ammallee galatoomiidhaan sin jechuu barbaada. Achi keessatti waan niyyattee hojjechaa jirtu san galma kiyyanaaf ga'uuttiin jira jettee yaadda amma. Qeessan dhumtee isin jeeqa duratti qeen shawaan gizaan san ni jira. Achi keessatti namoota amala garaagaraa qabantu jira. Sangizee fuutee as baatu waan niyyattee san mul'ata hankeessan bira ga'u jirta. Moo namni gara biraatti si jalaa hiikuu jira. Inni kun namoonni gara barbaadanitti hiikanii ani yaada kiyya ittiin dabarfachuu qofan barbaada. Yaada kiyya ammoo namoota baay'eedhaaf hin gala. Hin galu jedhee fudhadhu. Akkuma immoo namoota galuuf kana namooti osoo hin galiniif immoo waan biraa yaadan jiru. Saniif ani dhimma hin qabu. Abbaa barbaade akka gara barbaadetti hiikkachuu danda'a wanna barbaade viidiyoo tokko hojjette. Gaafa haasofturree bar namni haasaa kee kallattii biraa qabsiisuu barbaada. Sun naaf nan dhibu gara barbaadeen fudhachuu hin danda'a. Ani garuu ergaa kiyyatti dabarsee hin jira. Sanaan inni guddaan maalidha seeti ani. Akkuma isin jedhee yaada kiyya keessattuu aktingii hojjechuu aartii hojjechuu waan ta'eefu sana ittiin dabarfachaa jira ittiin hojjechaa jira. Saniin barbaada inni guddaan gara fuulduraatti immoo karoorawwan hedduu qabadheen jira fiilmoota garaagaraa akkasumas immoo sitkoomii garaagaraa qopheessinee jirra. Kan kana duras immoo waraabbaman jiru haga amma hin dabarre malee gama DSTVtiin jiru isaan qophiirra jiru hin dabarre amma ammaa kan dhuunfaa keenya YouTube keenya irrattis immoo hojjennu jiru fiilmiinis barreeffamee immoo gara fuulduraatti eegalamuudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Haala kanarra jiru. Hedduu takka bareedaadha. Keessumattuu ammaan tana biraanding yookaan hojii takkaan yookaan fakkaattii takkaan beekamteeti kan jirtu. San immoo gara maallaqatti jijjiiruunis waan gaariidha miti. Sani wal qabatee waan jettu qabdaare. Egaa hojii hojjettu tokko gaafa dhamaatu dirqama faayinaansii kee ittiin guddisuun dirqamadha. Sigalee amma hojjettee qofa sa'aatii 24 hojjettee namni yeroo baay'ee amma viidiyoo akkuma duratti jette sana viidiyoo takka gaafa hojjennu nuti anama viidiyoo takka tiiktookidhaa hojjechuudha sa'aatii 3 fi 4 natti fudhata. Keessattuu kaaraakteriiwwan anumatu hojjeta waan ta'eef
gaafan kaaraaktarii sadiin hojjedhe faa isaa oliyyuu guyyaa tokkoyyuu fudhachuu danda'a jechuudha. Maaliif viidiyoon amma waraabamuttu sa'aatii 2 ol fudhata. Uffata jijjiirtee yaadicha irra deddeebitee maalan dubbadhe asitti kanaaf maalan deebisa kan jedhu san immoo irra deddeebitee hojjettee istiidiyoo deemtee eedit gootee amma immoo isa sirreessitee gallakkistutti viidiyoon sun daqiiqaa takkaaf walakkaadha. Namni ilaalu sunis immoo daqiiqaa takkitti fi walakkaa san keessatti kolfa. Kolfeetti buhaaree yaada isaa kennee darba. Ani garuu sa'aatii 4 fi 5 olan itti dabarsa jechuudha. Ajaa'iba. Kanaafuu immoo dirqama dadhabbii keetiif waan argachuu qabda jechuudha. Amma waan naa kaffalamaa jiru hin jiru. TikTok irratti amma namoonni baay'een maallaqa itti argachaa jirta maalii birrii sii kaffalamaa jira? Birrii naa kaffalamaa hin jiru. Already beeksitoonni garaagaraa dhufanii jiru. Isaan hojjechaa hin jira. Isaanis immoo gatii akkasii fannifamuun himate nan hojjedhe. Waanuma ana madaalu. Si kun si madaalaa si gahaa kan jedhanii naa kennanii nan hojjechaa jira jechuudha malee wanni gatii akkas ol ka'een himate nan hojjedhe. Gara fuulduraatti garuu namoonni baay'ee TV irratti maal irratti kan jedhu jiru isas itti deemaa jirra. Sanaan ala garuu faayidaan agas TikTok irraa akkanatti doolaaraan of dhigee ofirratti bittisee argadhe. Namoonni akka hubataniif. Namni hedduun lakkuma hedduu daawwatameen waan qarshii guddaa harkatu fakkaatu ni jira. Wanni dhugaan jirtu garuu sanii miti ganaadha. Keessumattuu amma YouTube irrattis namni baay'een takka hoggaa daawwatamu kilippiinis haa ta'u. Birrii guddaa waan argatu fakkaata. Hubannuma nuti qabnuutu akkas ta'eeti. Haa ta'u namni tokko halkan tokkoon waa argachuu dhiisuu mala. Dhawaataan garuu wannuma dhawaataan dhufu santuu baay'isawee fayyaalees. Sirriidha akkasi malee. Si galee suuta jettee gatiitti kafaltee hoggaan fi harkattu akkatti qabattu sanillee ni beeta jechuu waan harkattee sallee calloo sanuu. Kanaafuu bareedaadha jabaadhuudhaan siinjaa amma beeksisas eegaltee jirtan fakkaata. Beeksisas eegalte. Akkasiimi. Amma shawaan gizaangaa. Beeksisa. Waa hedduu nurraa eeganii barra amma nuti haasa'u jirra malee. Hayi waan takka irra nuun kaayanii jechuu jira daawwataanii. Maalan irra kaa'anii amma durattis jaarsi amma illee gaafa akkatti isa carrabdu. Jaarsi carrabaan jaalatu. Shawaan gizaan jechuudha. Osama si jira maayaa kana dhufe maal jaa reefuun tana dhufe miti ree. Garuu siifi shawaan gizaan amma shawaan gizaa san siitu uumemi naaf yaadatu uumame. Naaf yaadatu. Qaamaan osoo agartee maal waan sin jaasiif fakkaata. Baay'ee namchi tokko fiichee jechuudha. Isuma se'e dhufee natti dubbate namichi akka kee boorcii akka kee qabu haasofni kaa akka kee. Arrabni isaatirree arrabni inni nama arrabsu tokko jira. Arrabni nama arrabsu. Shawaan gizaan arrabsu tokko jira. Arrabni illee isuma. Akkaataan ati itti deemtu. Sana booda jechoon yataa abbaatu san jettu tokko jirta malumarra. Yataa giddeellaman jedhu tokko. Giddeellaman. Giddeellaman. Bakka namicha saniin se'ee bakka TikTok namichi kun magaalaa fiichee jira fiichee biyyisaa fiichee ta'a. Kamti TikTok jammaree jedheet namootatti hima. Dhugumaan ni jira jechuudha. Dhugumaan jira namichi akkasii borcaamiidha abbaa qabeenyatti san uumuunaan jedha magaalaa fiichee keessa. Kootu sittan agarsiisa naan jedhe namni wayii. Bakka jira namichi akkana namichi furdaan akka kee maqaan isaa eenyudha naan jedhe maqaan isaa irraan fadhee. Namni akkanaa jira naan jedhe. Reedii jiru immoo namoonni akkasii xiqqoo fiizikaalii akka shawaan gizaa mootii malee jiru namoonni akkuma siin jedhan namni karaa keenya karaa shawaa kun haasofni isaas gochi isaas akkasi. Amalli isaatti illee akkana nama jaalata nama kabajaa ogasii hojii haasa'ullee haala kanaan taphata jechuudha. Danda'eetis jiraata namni gara keenyaa kun akkuma siin jedhe sabaaf sablammoonni hedduun gara shawaa kana jiru baay'een jechuudha. Isaan waliin immoo wal kabajanii jaalalaan waliin jiraatu. Ammoo osoo magaalaa keenya dhuftee lakkooftee iyyuu fixu wal keessa hunduu jechuudha. Asii amma kutaa ollaasaa kana yoo deemte as kan jiru saba biraati asiinis kan jiru saba biraati. Garuu agas mara walitti bu'iinsi isaan jidduutti jira jedhee yaadu. Amma sooshaal miidiyaa kanarraa afarsamu malee wanti haala qabatama jiruun osoo gadi bu'ee gaafa laaltu anis immoo bu'ee hojjumaan jiraachaa jira waan ta'eef ollaa cinaatti wanti akkasii jira jedhee yaadaan jiru.
Injirus immoo argee jira. Gara biraatti irratti garuu hin beeku jiraachuu mala hin beeku. Gara biraa biyyoota biraa yookaan immoo godinaalee Oromiyaa gara biraatti irratti wanti akkasii jiraachuu danda'a. Walitti bu'iinsi garaagaraa jechuudha. Gara keenya kana hordofte garuu ollaan warri manaa akka waan akkasii keessan galanii. Waldandeetuma waliin jiraatu. Hedduu bareedaadhaa galatoomii. Waan silaa irra haasa'uu qabna jedhee yaadu maayyeeseetiin jira. Waan jettu waan naannoo hanqisee jiraate immoo ati dabaluu dandeessa. Ayikaani haasaa bal'inaan yeroo baay'ee gocha nama piraaktikaaliti namoonni baay'eenis naan jedhu gaafa qaamannis na arganii ani agas mara hinaasoo si haasaasi baay'ee amma achirratti viidiyoo irratti nama nan kofalchiisa. Garuu gaafa qaaman namoonni na arganii na cinaa ta'an hin kolfan normaal siiriyeesliidhaan. Hin kolfuusi agas mara sannoon jedhu jechuudha. Garuu gaafa hojii ta'e immoo barreessee waan teechis tokko waan ta'eefu hojiidhaa hojii kiyya waan ta'eefu of amansiiseen seenee uummata kofalchiisa. Kofalchiisuu qofaaf immoo moote tiraajeediis nan hojjedha. Stage irratti yeroo baay'ee tiraajeediidhaan nan beekama. Hojiin ani hojjedhu tiraajeediidha. Baay'een isaa nama bochisa. Hojiin ani hojjedhu jechuudha. Sanaadha egaa na daawwadhaan isin jedhamu dhageessanii. Hayyee hedduu takka galatoomii hojiiwwan gurguddoo hojjettee akka walagarroo abdii guddaadhaan qabaa istuudiyoo maatii argamuudhaani. Daawwattoota maayashoos kabajjee anillee kabajjee waan haasoo gooneef natti tolee jira galatoomii. Umri dheertuu fayyaa guutuu siyaahannu guddadhuudhaan siin ja'a ulfaadhu galatoomii. Hayyee haa kabajamtoota daawwattoota maayashoo kan daawwachaatiin turtan sagantaa maayatii ture. Sagantaan kun walteensa maltiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaati ture. An qopheessuun sagantaa kana Hararshee Tarrafaa Faajjiiti. Keessummaan kiyyaarraa immoo akkuma turtii taasisaa turan akkuma agartanitti dargaggoonaa fi aadaa addunyaatu na waliin ture. TikTok irratti, sitkoom irratti, diraamaa, tiyaatirii irratti kan isin beeytanii hedduu takka halallistan jechuudha. Hamma torbaanitti torbaan gaarii isiniin jechuun kiyyan dura ayyaanni kun kan nagaa fi kan jaalalaa akka isiniif ta'uun hawwaa. Nageetti galatoomaa TikTokii kiyyaa fi YouTube Maayaa Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a galatoomaa ulfaadha.